Hi, nagaa jirtu ani Dirribaa Yaleen jedhama. Har'as egaa barumsa keenya seerluugaa yookaa giraamerii afaan Ingilizii mata duree English Grammar Explained in Afaan Oromoo isa jedhuun walitti deebinee jirra. Egaa mata duree English Grammar Explained in Afaan Oromoo isa jedhu kana jalatti qabxii guddaa baay'ee giraamerii afaan Ingilizii keessatti murteessaa ta'e isa beekuun itti fufanii giraamerii afaan Ingilizii haala gaarii ta'een dhimma itti ba'uudhaaf akka bu'uuraatti kan nama fayyadudha jechuudha. Mata duree addaa Parts of Speech isa jedhu ilaalaa jirra. Parts of Speech kana jala qabxiiwwan adda addaa 8tu jiru jenneetu jirra. Egaa qabxiiwwan kana keessa hangammaatti mata duree adda addaa baay'ee jalatti akka hirmaannaansaa mijatuuf jecha ilaalaa jirra. Har'agaa qabxii isa dhumaa 8ffaadha jechuudha kan nuti walii wajjin ilaallu. Innis interjection isa jedhudha. Gara interjection isa jedhu otuun naqin fuula dura garuu hangammaatti parts of speech mata duree jedhu jalatti akaakuuwwan parts of speech 8 eenyufaa ilaallee fakkeenyaaf tokko nounidha. Kan biraan pronoun ilaalleerra qabxiiwwan jala jiranii jechuudha. Verbiif qabxiiwwan isa jala jiran ilaallee adverbiif akkasuma qabxiiwwan isa jala akaakuuwwan isaa ilaallee adjectives ilaalleerra. Ja'affaa irratti conjunction ilaallee yeroo darbegaa prepositionii fi akaakuuwwan prepositionii ilaalaa ture jechuudha. Har'agaa qabxii isa dhumaa waa'ee interjection ilaalaa jechuudha. Barumsi keenya har'agaa waa'ee interjectioniiti kan inni ta'u jechuudha. Interjection jechuun immoo hiikaansaa maal jechuudha? Isaan kun immoo eenyu fa'i? Hojiin isaan immoo maal akkamitti barreeffama keessattis dubbannaa keessattis dhimma itti baanaa isa jedhu ilaaluudhaaf yoodhuma hiikaasaa irraa jalqabnee ilaalle. Fakkeenyaaf interjections are small words that bear no grammatical connection with the sentence in which they are used. Gabaabaadhumatti interjections warri nuti jennu jechoota akkamiiti? Jechoota nuti harka caalu barreeffama keessatti caalaa dubbannaa keessatti kan isaan dhimma itti ba'amani. Barreeffama keessatti hojiin qabanii jechuu miti. Yeroo haasaa haasofnuudha. Haasaa keessatti kan isaan baay'inaan dhimma itti ba'amani. Jechoota akkamiiti jechoonni kuni? Jechoota nuti jechoota gaggabaaboo miira adda addaa ibsuudhaaf, fakkeenyaaf gammachuu ibsuudhaaf, raajeffannaa ibsuudhaaf, gadda ibsuudhaaf, wantoota adda addaa ibsuudhaaf jechoota nuyi dhimma itti baanudha. Haa ta'u iyyuu malee jechoonni kun jiraachuun isaaniis dhiisuun isaaniis hiikaa yookaan seera afaanii irratti dhiibbaa addaa uumuu hin qabu. Numatu miira sana ibsuudhaaf dhimma itti ba'a malee jechoonni sun barreeffamuun hiikaa qabaachuu danda'u. Hiikaas qabu rakkina hin qabu. Yoo afani garuu miidhaan haasaa keenya irrattis barreeffama irrattis akka seera afaaniitti miidhaan fidu hin jiru. Miira barbaanne sana ittiin ibsuudhumaaf fedhuma keenyarraa kan ka'e dhimma itti baana malee baay'eedhuma jechoota murteessoo miti. Jechoonni kuni jechoonni baay'een isaanii garuu akkasumaan jechoota nuti akka dhuunfaa keenyaatti dhimma itti baanudha. Egaa tarreeffamanii immoo jiru eenyu fayyisa jedhu ilaalla. Fakkeenyaaf inni gara biraan an interjection can be omitted without changing the message of the sentence. Akkuma nama jedhee otuu hiikaa himanuu dhimma itti ba'aa jirru sana hin tuqin jalqabarraas dhumarraas haqamuu danda'u. Hiikaa sentensii keenyaa sana hin jijjiiranii dhiibbaa irratti fidan hin qabanii jechuudha. Interjections can stand alone or can be placed before, tokko, after, lama or in the middle of a sentence. Interjectionoonni yookaan qofaadhuma isaanii eenyu fayyisa jedhu yeroo itti dhumnu ilaaluu dandeenya. Qofaadhuma isaa jechatti tokkitti dhimma ba'uu dandeenya. Waama tokkitti sana jennee sentensii gara biraa yookaan haasaa gara biraatti fufnee otuu naaseen jechuma tokkotti dhimma ba'uun hin danda'ama. Yoon barreessina ta'es immoo fakkeenyaaf jalqaba himaarratti dhumarratti yookaan gidduutti dhimma itti ba'uun hin danda'ama jechuudha. Before, after. Kanaaf akka itti hubachuun gaariidha jechuudha. Kan biraan they are usually marked with an exclamation point. Yeroo baay'ee immoo mallattoo raajeffannoo dudduuba isaanii keenya dhimma itti baanaa jechuudha interjectionoota kana. Kanaafi bifa kanaan ilaaluun gaariidha. Dhiisuus itti dhimma ba'uus hin dandeenyaa jechuudha jarreen kana. Fakkeenyaaf interjectionoonni kun eenyu fa'i maal immoo ibsu jennee achumaan immoo fakkeenyata tokko tokko ilaalla ga'amma.
Fakkeenyaaf interjections warri nuyi jennu keessaa tokko hey isa jennuudha. Kun baay'ee beekamaadha. Maal ibsaa? Attention or calling someone's name. Amma nama tokko maqaa isaa hin beeknu yoo ta'e hey jechuu dandeenya jechuudha. Hey get out of the car. Namicha sana hey maqaa bakka buusne konkolaataa irraa bu'i jechuun hin danda'ama jechuudha. Kun interjectioniidha jechuudha. Maal ibsa isa jedhuuf immoo maqaa nama tokko hin beeknu yoo ta'e hey bakka buusne mallattoo raajeffannoo sana immoo dudduuba keenye dhimma itti ba'uu dandeenya. Akka maqaa nama waamuutti. Amma gaasila maal jenne irraa dhiisuus waamuus barreessuus dhiisuus dandeenya rakkina hin qabu jenneerra. Hey isa jedhu kana dhiisne get out of the car yoo jenne sin ta'a jechuudha. Oops jedhuun immoo waa making a mistake. Namni tokko yoo dogoggora yoo hojjete waamti dogoggora fakkaatu tokko harkatti uumame oops I spilled my drink. Dhugaatiin dhugaa jiruun dhangalaase jechuu danda'a. Yoo harka minjaalarraa harkaa kufee waa dhangala'e qodaa keessaa oops jechuu danda'a. Yookaan oops sadeedhuma dhiisuus danda'a. Yookaan immoo oops isa jedhu kanas dhiisee I spilled my drink jechuus danda'a. Dhumarrattis gochuun hin danda'amaa jechuudha. Isaan kun interjections jedhamu jechuudha. Wow! Kun beekamaadha. Waa ajaa'ibsiifachuudhaaf kan dhimma itti baanudha. Surprise or admiration. Wow! That's amazing. Waan nama ajaa'ibuudha. That's amazing jechuunis hin danda'ama. Wow! Wanneedhuma namni tokko kophee haaraa yoo bitate yookaan seelfoonii miidhagaa isaa yoo bitatee dhufee nutti agarsiifate wow! Jechuun hin danda'ama. Yoo barbaanne that's amazing jechuu dandeenya. Oduunis ta'uu danda'a. Waan namatti tolu tokko dhageenyes ta'uu danda'a. Kanaafi isaan kun immoo hiikaan isaanii kana fakkaataa jechuudha. Kan biraan ouch pain or discomfort. Wanta dhukkubbii yookaan waan nama hin gammachiisne gadda wayii tokko miira akkasiittiin ibsuudhaaf dhimma itti ba'uu hin danda'ama jechuudha. Ouch I just stabbed my toe. Toon quba miillaa isa guddaadha miti. Isan na jala deebi nan cabe quba miilla kootiitu cabe jechuu barbaanne yookaan waa miidhamne wayitti rukutamne ouch jechuu dandeenya jechuudha. Egaa qabxiiwwan nu irraanfachuun irra hin jirre hiikaan isaa akkuma jirutti ta'e yookiin ouch innis dhiisuu dandeenya yookaan achi immoo isa dhiisne sentensii sana duwwaa dubbachuu dandeenya isa qofaa dubbachuu dandeenya jalqabattis dhumattis dhimma itti ba'uu hin danda'ama jechuudha. Hiikaa sentensii keenyaan jijjiiruu jechuudha. Akkuma sila jalqaba irratti dubbadhee ture. Surprise kun immoo surprise, fear, joy. Waan ajaa'ibsiifannaa tokko sodaa yookaan gammachuu ittiin ibsuun hin danda'ama jechuudha. Oh my god jedhumin yeroo baay'ee yeroo bakkeema kana keessatti bal'inaan dubbatamu. What a nice surprise yoo jennee wanta sana ajaa'ibsiifannee jechuudha. Inneedhuma dhiisuunis hin danda'ama. Yookaan immoo haqnee what a nice surprise jechuunis hin danda'ama. Dirqama miti jechuudha. Hiikaa haasaa keenya irrattis barreeffama keenya irrattis hin miidhagsa caalaa akka inni hubatamu godha. Miira nu ittiin haasofne ibsa jechuudhaaf malee itti dabalamuuf hafuunsaa dhiibbaa seerluuga afaanii irratti fiduun qabu jechuudha. Bingo! Acknowledge something as right. Wanta tokko dhugaa ta'uu isaatiif beekamtii kennuu wayiiti kun immoo. Bingo! Enne exclamation markii gargaaramne that is exactly what we are looking for. Inni kun isa nuyi sirriitti barbaadaa turreen isuma jechuudha. Isuma kana. Akka jechuu wayiiti jajuu wayiiti jechuudha yookaan immoo beekamtii kennuufi wayiiti. Bingo! Yeroo jennu jechuudha. Realization or surprise. Hubachuudha jechuudha. Mirkaneessu wanti tokko sirrii ta'uusaa namatti toluu miidhagaa gaarii ta'uusaa beekamtii kennuudha jechuudha. Inni koomaa goone yeroo barreessinu gaa waan of eeggachuun irra jiru exclamation markii gargaaramuu dandeenya, koomaa gargaaramuu dandeenya, jalqaba kaa'uu dandeenya, dhumarra kaa'uu dandeenya rakkina hin qabu jechuudha. That coffee is good. Bunichi gaariidha jennee gaarii ta'uusaa yookaan waa dhageenya namatu nutti mata'esi waan namatti tolu tokko dhageenya yoo ta'e wantichi gaariidha jechuunis hin danda'ama jechuudha. Alas to express sadness or pity. Gadda wayii ibsuudhaaf itti gargaaramna jecha kana immoo jechuudha. Alas that was so unfortunate. Waan nama gaddisiisuudha jennee alas jennee dubbachuun hin danda'ama jechuudha. Akaakuuwwan interjectionoota baay'eedha hedduudha. Har'aaf garuu nuti eenyu keessa jedhuuf hiikaa isaanii hubachuudhaaf hanga kana yoo ilaalle ga'aadha.
Egaa isa kaan dhuunfaa keenyatti yaalii mataa keenyaan bakka adda addaatti ilaallee beekumsa keenya jabeeffachuu dandeenya. Barumsi keenya hanga ammaatti ilaalaa turre egaa interjection ilaallatee kana fakkaata. Yeroo ittaanu qabxii baay'ee murteessaa isa ta'e amma egaa parts of speech jedhu 8 finneerraa warri hanga ammaatti barumsa kana hin hordofne jiraatan YouTube irraa dirree afaanii tube isa jedhuudhaan hordofuu dandeessu jechuudha. Gara barumsa 28 fixanni kuni egaa kana booddee mata duree gara biraa guddaa ta'e punctuation marks jedhu walii wajjin ilaalla. Waan hordoftaniif galatooma.